Ijoolleen Oromoodhaa hedduun keessan YouTube irratti waan gaarii dalayddan, waan gaarii dalagaas jirtan. Kan hin seeninis seenaa, kan hin baratinis baradhaa, kan hin banatinis banadhaa. YouTubein yeroo har'aa kanatti addunyaa kana irratti teknoolojii bakka guddaa qabudha. Teknoolojii itti addunyaan eenyummaa kan kee beekuudhaaf saayixee seentee sooftiweerii hunda isaa gaggaragalchitee ilaaltuudha. Afaan keenya addunyaa irratti agarsiisuun keessan baay'ee waan na gammachiisedha. Gammachuu guddaa itti qaba. Afaan qofaa miti. Seenaa keenyas addunyaatti agarsiisa. Aadaa keenyas addunyaatti agarsiisa. Eenyummaa keenya teknoolojiidhaan wal barsiisa. Oromoonni YouTube irra jirtan please wanta akka qofa isin gaafadha. Wanta akka qofa isin kadhadha. Wanta Oromoo maqaa balleessa. Wanta Oromiyaa tuqa. Wanta Oromummaa tuqa. Please hin hojjetinaa. Oromiyaa maqaan balleessinaa, Oromoo maqaan balleessinaa, saba guddaa hagana gahu, saba isin jaalatu, saba onnee ofii keessatti isin qabatu, waan saba keenya tajaajilaa irratti xiyyeeffadha. Oromoo an isin jaaladha. Wanti nuti hojjannu hundi isaa wanta afaan keenya gabbisa, wanta seenaa keenya gabbisa, wanta eenyummaa keenya irratti aqlii, qalbii fi surrii horaa tahuu danda'uudha qaba. Wanti ani jechuu barbaadeef afaan keenya afaan Oromoodha yeroo hedduu baay'ee cunqursaa keessa ture. Cunqursaa san keessaa kan baasaa jiru dhaloota qubeeti. Ana dhaloota lafaa ol ka'aa jiran. Ammoo waadaa dhaloota lafaa ol ka'aa jiran kana qofa irratti hin dhiifnu waan dandeenyeen afaan keenya, aadaa keenya, seenaa keenya, biyya keenya gara fuulduraatti dhiibnee waan silaa dandeenyuun uummata keenyaaf fuulduratti puush takkaa uumuutu dhiibuu danda'uudha nu barbaachisa. Wanti ani hojjetaa jiru afaan Oromooti. Kun dirqama kan keeti, dirqama kiyya. Afaan kana subscribes gochuun dirqama keessani. Dirqama jaalattee osoo hin ta'in dirqama afaan keeti. Afaan kan kee kan cinqame takkaa uumuutu afaan kan kee kan tuffatame addunyaa duratti agarsiisuun, share gochuun, like gochuun Sigalaa guddisuu danda'uudha qabna. Ati eenyummaa kan kee yoo uffattiin si arge si guddisa. Maaliifi afaan keenya kuni seenaa takkaahu dirqama hunda keenyarra jiru. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine. An Abdallaa Siraaji. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu seerluga afaan Oromooti. Inni sunis xumura jechootaa. Verbs isa jedhamu sani jechuudha. Mee kallattimaan gama barmoota haadha isinii qopheessee kanatti isin haa dabarsu. Xumura jechootaa jechuudha. Afaan Oromoo, Oromoo language. Afaan Oromoo, Oromoo language. Bara afaan Ingiliffaa kunillee baay'ee nu dhiba. Oromo language yookaan ammoo tiyyuu xumura jennaan verb jedhaniin akka afaan jaraatitti jechuudha. Kun xumura, kuni verb jedhamaa jechuudha akka afaan jaraatitti. Well, mee wanta silaa isa kanaa isin haa hubachiisu. Afaan Oromoo keessatti hojiin hojjetame yookaan ammoo tiyyuu gochi raawwatame tokko xumuramuu isaa kan agarsiisu tokko xumura jedhama. Afaan Oromoo keessatti. Okay? Afaan Oromoo keessatti hojiin hojjetame yookaan ammoo tiyyuu gochi raawwatame tokko xumuramuu kan agarsiisu tokko xumura jedhama. Gabaabumatti akka afaan Oromootitti hojii tokko yeroo hojjette hojii san conclusion takkaahu ammoo tiyyuu gara isa fixiinsaatitti yoo geette wanti suni xumura jedhama. Okay? Jecha dheeraa barreessuun ammoo tiyyuu explanation takkaahu ammoo tiyyuu ibsa gahaa isinii kennuudhaaf. Walumaa galatti gabaabumatti yoo qabachuu barbaaddanii hojii hojjettan tokko qixxeetti osoo hin dhiisin, osoo ammoo tiyyuu hojii san tuffattee biraa hin dabrin, hojii san yoo gama akiraatitti kan push gootee conclusion takkaahu ammoo tiyyuu kan xumurtu ta'e wanti suni xumura jedhama jechuudha. Gocha yookaan tahiin ati hojjette suni jechuudha. Maal jedhama? Xumura jedhama. Okay?
xumura jedhama or verb jedhama jechuudha verbs. So asidi je fakkaatti maal asii gooti jente. So xumura jedhama jechuudha. Xumurri okay xumurri matima danuu fi qeenxee waliin galu garagara ta'us walta'iinsa matimaa fi xumura kan agarsiisu adverb subject and verb agreement jedhama jechuudha. Well, irran isinii deebi'a. Xumurri okay matima danuu fi qeenxee matima jechuun gama biraatiin gulummaa sin jedhaniini gulummaa yookaan abbaa dhimmaa subject isa jedhaniin san jechuu. Xumura matima danuu fi okay danuu hedduu fi qeenxee single isa jennuun san jechuu astee kanatti single isa jedhama san qeenxee waliin galu garagara ta'us waliin galu waliin hirmaatu garagara ta'us walta'iinsa matimaa subject isa jenneen san jechuu walta'iinsa matimaa fi xumuraa kan agarsiisu subject and verb agreement jedhaman jechuudha. Subjectiin takkaahu ammootiyyu gulummaan matimni abbaan dhimmaa jechuudha fi verb xumura kunniin jechuudha yookaan walitti dhufanii waliigaltee isaanii barbaachisa jechuudha wanta kana ijaaruudhaaf. Well, mee fakkeenya qaba wanti kun fakkeenya isaa ilaaltanii keessa gadi buutanii hubachuu ni dandeettanii jechuudha. Kanaan duras bal'inaan isiniif himeetiin jira. Seerluga afaan Oromoo keessatti seerlugni afaan Oromoodhaa xiyyeeffannaa barbaachisa. Xiyyeeffattan taanaan ammoo easy haala laafaa ta'e tokkoon isinii galaa jechuudha. Okay. Mee gama fakkeenya isaatitti isin haa dabarsu. This is kun amma fakkeenya isaati jechuu. Ani deeme qeenxeedha wanni kun. Ana single first person akka jennuun san jechuudha. Ani deeme kan jedhu kun qeenxeedha. Nama tokko ani deeme kan jedhu kun qeenxeedha. Ani deeme jedha. Bakka kana waa jiranii isin agarsiisa. Ani deeme. Okay? Ani deeme. Fakkeenyi inni lammataa nuti deemne. Danuudha kuni deemne. Ani deeme me. Nuti deemne ne. Okay? Asitti ani deeme kan jedhu kuni qeenxee. Nama tokkoofi nuti deemne. Kan jedhu ammootiyyu nama lamaafi. Okay? Nama lamaafi sanii oliifi jechuudha. Kun amma danuu jennaan jechuudha. Isa saniin danuu jennaanii jechuudha. Well, asitee kana irratti hundeen jecha armaan olii deeme kan jedhu xumurri kan jedhu yommuu tahu hundeen jecha kanaa olii jechuu jecha kanaa ani deeme yommuu tahu. Okay? Jechi ennaa yookaan tense agarsiisa jechuudha. Ennaa yookaan teensota Ingiliffaa keessa jiran san kan agarsiisu jechuudha. Irran isinii deebi'a. Maaliifi wanti kun triikiidha beekte. Fakkeenya ani deeme qeenxeedha. Okay? Fakkeenyi inni lammaffaan nuti deemne. Nuti jedhu kuni heddumina agarsiisa. Inni suni danuudha. Well, hundeen jecha armaan olii deeme kan jedhu yommuu tahu deeme irraa ne kan jedhu illee baafne. Deemne, deemte, deeman akkasitti irraa baasuu ni dandeenya jechuudha. Okay? Ammaaf kana lamaan qofa lafa isinii kaahee kana irratti focus haa goonu. Hundeen jecha armaan olii deeme. Yeah. Deeme kana kun hundeen isaa deemeedha. Ani deeme asirraa jechuun hundeen isaa. Hundeen isaa asirraa. Hundeen isaa kunoo deeme kan jedhu kana irraa. Okay? Hundeen isaa deeme kan jedhu kanarraa yommuu ta'u asitti maal jedhe nuti deemne kuni
danuudha itti dabalame kuni ammootiyyuu qeenxeedha. Okay? Hundeen jecha armaan olii deeme. Deeme kan jedhu kuni as jira jechuu. Deeme eessa wannaan isaa bakka tana jira jechuudha hundeen isaa. Deeme kan jedhu yommuu ta'u dhamjechi ennaa dhamjechi dhamjechi kana ennaa or tense agarsiisa jechuudha. Waan dabre tahuu agarsiisa. Okay? Tensi dabre tahuu agarsiisaa jechuudha. Dhamjechi na jedhu ammootiyyuu ramaddii agarsiisa. Deemne. Deeme kan jedhu tense. Something which is past deeme. Deemee jira already inni is gone already deemee jira inni. Deeme kan jedhu saniif innaa tense kan agarsiisu yommuu ta'u dhamjechi na jedhu ammootiyyuu deemne as jettana jechuudha. Na. Deemne kan jedhu ammootiyyuu ramaddii agarsiisaa jechuu. So barmoonni keenya har'aa kuni xiqqashuu isii mataa jabaata. Mataa jabaata. Homaan jedhu garuu irra deddeebi'aa ilaalaa. Gaafa irra deddeebitaniitiin ilaaltanii jettanitti sirritti haala gaarii ta'e tokkoon isiniif laafuu danda'a jechuudha. Barmoonni har'aa seerluga afaan Oromooti. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadha.